Siniirri maaliif iyyuu shaarbii bicusii akkana mul'achuu bitu? Sheer godha, sabiskiraayib godha, sheeriin godha maa yuutuubii? Sheer godha. Uy, yeroo nu baqatanii ba'an kaa. Isan bukkee mul'atu seenaatii irraa karaalee fi kanaan fataa goona hin nagaamiti. Hin nagaama. Hin tasgabbiidhaa. Amantaa amansiisaa. Ciisaa jirtantiin. Irraa kan makaatti ciisaa. Maal godhaa jirtu mucaattee? Kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'aa kan dhufneef inni mucaate laabee naannoo irraa fayyada. Maal jedhee waama? Warreen tamirii kan raamadaanaa duqeetii biintoo waan adda addaa order gochuu barbaadan maatii keessanii haaloo jechuu dandeessu. Silkiin keenyas akkuma beektan as jala jira. Yoo barbaadan deebifnee isiniin maxxansinaa. Maatii keessaan sapiraayiz waan barbaachisu jechuudha. Tamirii, majlisa arabiyaa, biintoo, duqeetii waan adda addaa jechuudha. Juusa waan argee warreen sapiraayiz gochuu barbaadan haadha keessan, abbaa keessan, obboleessa keessan, obboleettii keessan. Egaa akkuma beekamu raamadaanni keenya darasee hojii irra nu cabeera. ከዛ ከናኒ ወርድቶተ ኬኛ ወረን አጋሮ ጅርተን ወረን ጅማስ ማቲ ከሰን መጋላ ጅማ ከሰ ዮ ቀባተን እስኒ ኢትንስኒ እንደው እንደንደኛ ኢንሻአላህ ማና ሲኑምቲ ዋትስአፕዳን ሃዮቹ ሄሎቹ ዋትስአፕን duwwaa 988 qabadhaa 56 asjalattis isiniin maxxansinaan isiniin jala warristoota keenya inshaallah rabbiin achiin nu gahe alhamdulillah rabbiin immoo waggaadhaan nu gaheera akkuma kanas immoo carraan kun isin hin bayne guyyaa muraasa bayne amma yoo jala buuftanii wantina order gootan malee takka jennaan qodaaniin daddabalaa deema. Akkuma beekamu wanti hundi Itoophiyaa keessatti dabalaa jira malee qannasaa hin jiru. Kanaan warristoota keenya kanaan haaloo jedhaa galmaa inshaallah yoo isin haaloon jettan yeroodhaan galmooftanii tamirii bareedaa mirxiisaa isiniif ajajnaa isin jenna hordoftoota keenya waan ajaa maatii keessanitti hin geessinu akkuma waggaa kana warra waggaa kanaas aaraanis haaloo jechuu hin dandeessuun isin jenna. Taap godhaadhu. Taap. Laayikii tuqaa asaan keenya yoo isin marare ta'e laayikii tuqaa. Laayikii tuqaati gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti Gaaffii yoo qabaattan immoo komentii jalatti barreessuu dandeessu. Egaa hordoftoota keenya inshaallah maatii keessan sapiraayiz isiniin jedhaa. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni gaaffii qabaatanii jiraattan komentii jalatti barreessaa. Ajajadhaa waan barbaaddan ramadaana kanatti wanti barbaachisu tokkoffaa tamira bareedaan immoo jira. Tamira bareedaa kaartooniin ammaa filatiin isaa gaarii fakkaata. Yoo ta'e immoo nama